Yaa Waaqayyo isa bantii waaqaa fi lafa kana uumte, maqaan kee bara baraan ololaa jedhu. Eeloo maaliif hin dadhabde? Kadhanni kee siif dhaga'amaatii hin jiru. Gaaffiin keetiif siif deebi'aatii hin jiru. Kakuun keetiif siif raawwatamaatiin hin jiru. Maaliif hin dadhabde haati? Gowwaadha moo hin dadhabin? Silaa gaaffiin kee hin deebi'u. Silaa kadhanni kee hin dhaga'amu. Maaliif hin dadhabde? Itti dhiisi. Hin kadhatin kadhannaa addaan kuti. Maaliif hin dadhabde? Silaa gaaffiin kee siif hin deebi'u. Kadhanni kee siif hin dhaga'amu. Mee yaa Waaqayyo, maaliifin gaaffii kiyya naaf deebisuu didde? Maaliifin kadhata kiyya naaf dhaga'uu didde? Kinoo halkaniif guyyaa uuman sitti iyya, halkaniif guyyaa kinoo uuman sitti bu'a. Ati garuu yeroodhuma tokkoof illee gaaffii kiyya naaf hin deebisne. Ati garuu yeroodhuma tokkoof illee kadhata kiyya naaf hin dhageenye. Meerree kakuun kiyya yaa Waaqayyo, kakuun kiyyas maaliif hin raawwachuu dide? Kakuun kiyyas maaliif hin turre yaa Waaqayyo? Inni kuni gaaffii kooti. Eeyyeen yaa Waaqayyo, inni kuni gaaffii kooti. Maaliifin gaaffii kiyya naaf deebisuu didde? Maaliifinis kadhata kiyya naaf dhaga'uu didde? Sababbii kakuun kee osoo hin raawwatamin tureef, sababbii gaaffiin keetiif siif deebi'uu dideef, sababbii kadhanni keetiif siif dhaga'amuu dideef, waan tokkos si hubachiisa, mee na caqasi. Isa kana sirriitti hubadhu. Waaqayyo kadhata namaa hin dhaga'a. Waaqayyo gaaffii namaas hin deebisa. Sababbii gaaffiin kee deebi'uu dideef, sababbii kadhanni keetis dhaga'amuu dideef, ijaa cubbuu keetitiif, ijaa jallina keetitiif, kanaafidha kan kakuun kee osoo hin raawwatamin kan ture. Silaa lapheen kee akka dhagaa jabaata. Akkamitti Waaqayyo kadhata kee siif dhaga'are? Silaa ati afaanumaan gara Waaqayyootti iyyita malee lapheedhaan isa bira hin jirtu, hafuuraan isa bira hin jirtu. Waaqayyo akkamitti gaaffii kee siif deebisare? Mee jalqaba of ilaali. Adeemsi kiyya maalii jedhiitii of gaafadhu. Inni nani Waaqayyoon kadhachaatiin jiru kun immoo sirriidha moo dogongora laata jedhiitis of gaafadhu. Mee jalqaba of qulqulleessi. Mee jalqaba yaada garaa geeddarachuudhaan qaawwa kee duduuchadhu. Laphee kee keessatti hammina baattee, garaa kee keessatti jallina baattee, Waaqayyoodhaan gaaffii kiyya naaf deebisuu didde, kadhata kiyya naaf dhaga'uu didde jettee komachuun hin danda'amu. Jalqaba hadhaa isa si keessa jiru of keessaa baasi. Jalqabumarraa kaastee osooti qajeelummaadhaan, qulqullummaadhaan fuula Waaqayyoo dura hin deddeebita ta'e, inni keessa namaa beeku Waaqayyo gooftaa maccaan, osoo ati afaan keetiin baastee hin dubbatin, isa garaa keetitti hawwite, isa garaa keetitti yaadde, dursee inni siif hin guuta ture. Dursee gaaffii kee siif hin deebisa ture. Dursee Waaqayyo kadhata keetis siif hin dhagahaa ture. Kanaafiyyuu Waaqayyo gaaffii kiyya naaf deebisuu dide. Waaqayyo kadhata kiyya naaf dhaga'uu dide. Waaqayyo kakuu kiyya naaf raawwachuu dide jettee jalqaba Waaqayyoon komachuurra dura of qajeelchi. Dura of qulqulleessi. Dura qulqullummaadhaan fuula Waaqayyoo deddeebi. Dura qajeelummaadhaan fuula Waaqayyoo deddeebi. An kanaan achi wanti hundumtiyyuu siif hin guutamaa. Waaqayyo maal dhabeetiin sitti sassataree hundumtuu guutuudha mana Waaqayyoo. Isa kanas si hubachiisa jedhee tananii amma Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti jajjabaadhu. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa.